keenya laala rakkoon qabu hin geenye ta'a qoyme laala qoyme dhagaan jiru Njuru hmm? La rakam kenno okay turi baka rakam na bar ah Assalamualaikum kabajamtoota keenya akkam jirtu nagaadhaa fayyaadha hordoftoota Fooziyaa baga nagaan dhuftanii kottaa seenaa isin jechuun barbaada gala member inti dhiifamaa isin jechuun barbaada hayyaa asirratti na ilaaltanii viidiyoodhaan natti hin bilbilinaa isin jechuun barbaada Mani Mani Maal kun ijoollee blocking godhaan tasanatti hin bilbilinaa yoo dubbattanii taane yoo waan ta'e hin taane midina yaa Allah kumaaloodha la wallahi blocking godha Mani irriban qabdu isa kana kanatti bilbil la wallahi blocking godhanatti bilbilnaa tasala faakaatanii illeen blockiidhaan balleessa warroota bilbiltanii Mani Beekanatti bilbiltumti beekaa bilbiltumti wallahi blocking godhaanaa dhimma koomiti maal naa fayyaddan isin asirra bilbiltanii dhiistanii dhimma koomiti ana Mani Hello Jiran livi ranjara boon Najibullah mش arraji Akam jirtu si nagaadha miti fayyaadha miti kabajamtoota koo baga nagaan jiraattan isin jechuun barbaada warroon arrabstanis baga nagaan jiraattanii jiraadha umriin keessan naaf dheeratu ijoollee biyya koo ayyee maal isin jechuu barbaadetanii warroonni libira wantan seenuu dhiisee Libira wantan seenuu dhiiseef maal sinti fakkaate ijoolleetu sini isaanii irratti viidiyoo koo gadhiisaa jiru sanaaf libira seenuu na dabbare isin jechuun barbaada ayyee yuutuubii kiyyarraan kottaatti yuutuubii kiyyarraan wajjin qabanna isin jechuun barbaada yuutuubii koomoo achitti isin kaa'ee kan jira jechuudha sabiskiraayibii naa gochaa jirtan maaliif akkasinaa ergitanii maali yaa Allah Mani Gurbabi blocking si gochaa jira la badinarra ijji kee abadu saree haadharoo bilbiltanii naasoftan taana natti hin bilbilinaa meeraan waa booksiidhaan anis hin jira kanaan booda sina siraatti booksii kaalfelegaatti Mani Waalaikumsalam. Jira alhamdulillah. Ya.
wallahi meeraan box na malachu box wow abbaan boxii narraan barbaanne bareechaa of eegaa adabaddaa maanni maanni maa bilbil maa jedhugaa maal jedhugaa liibirra jiraan godhabo yoo booksii kana la kumsaa kana isinii fan guddisaa jira booksii adaba godhadhaa isinitti meeraan booddee adaba godhadhaa mataa koorraa bu'aa sii gurbaa saree haadha keetii haadha ra'u ayyari irratti bilookii godha tasa namni naasofne la dhugaa rabbiin isinitti mamti kunoo ergaan dhufee asirra taa'e hinuma bilbiltu garuu yuutuubii koo galtanii sabskraayibiin gootan gaafa bilbilu ayyari irra bilbiltaan isinitti lakkaa'u gaafa yuutuubii koo sabskraayibii isinitti lakkaa'amti maal rakkoo qaba amma sabskraayibii isin gootanii naannaaf jechuudha anuma kanaa miinatti maamne anuma kanaa miinatti maa yoo sabskraayibii naa gootan miinatti maa ayyi warroonni baay'ee intalattee seesa nagaafachaa jirtanii bilbila keessanis argitaniittu ayyi suuraa keessanis ergaashi suuraa keessanis jalaan ergaati suuraa keessanis jalaan ergaati isinifan mijeessa jechuudhaan mucatti wajjin shamarratti wajjin isinifan fiixisa jechuudha maanni jirra badhaadha alhamdulillah andalaga diiseen bilbila keessan kaasame natti maa dalaga diiseen bilbila kaasaa yeroo kanarran kaasaan bilbil bilbila namarraa kaasuun dandeenya dalagdaa egaa haasaan akkasiin jiru an dalagaa fannufe malee bilbila namaa kaasuuf miti kanan dhufe ageenan kaasa bilbila keessan garuu yeroo bilbiltaan isinitti maatiin jira bilbiluu keessan dura mucattii isin kun maal haasa'aa jirti maal dubbachaa jirti jedhaati yaadaddaa jechuudha waan isinii dabartu isin dhaggeeffatan isin maal ilaaltan mucattii isheen kun akkamitti uffatti mucattii isheen kun maaliif surree uffatti mucattii isheen kun maaliif qullaa dhufti maasi galchi qullaa dhufee akkam barbaade dhufee akkam barbaade ta'ee na wanti si galchuun jiru siin jechuun barbaada warri waa'ee kanaa nagaafattu siin jechaatiin jira nama baay'ee nagaafachaa jirtan bilookiin isin gochaa jiran bilbila lama irratti natti hin bilbilina bilbila tokko irratti bilbila cinqiin danda'u cinqiin jaalladhu shi ayee maalisin jechuu barbaadetanii ijoollee koo aalii koo yaa saba koo baay'ee na aara garuu gaafan waa'ee oromoo yaadu baay'ee na aarsa garuu lakkii dhiisaa walii galaa siin jechaatiin jira wal nyaachuun kun faayidaa hin qabdu inuma ardii kanarraa dhumna malee wal nyaachuun kun faayidaa kan jedhamu faayidaan tokko hin jiru siin jechuun barbaada bareechaatii of eegaa bareechaatii shukran kifaak la jaalallee ko tokko dhufe halo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرا نجا ها لا
Liibii irraan jiraan. Liibii irra gadi jirtu si argaa jira. Okay. Liibii dhuma kanarra hin bahinii siin jedha. Maali? Dhugaara bu'ee siin jedha jechuun wallahi isaan sigaara godhachuu maal. Maaliif? Maaliif jechuun baay'ee barbaachisaa ta'e. Namni liibii irra dhufu baay'ee barbaachisaa nama kana jedhee kan bareedu maaliif inni godhaaroon kun beektaa ta'e. Bakka siin taphannu maalummaa Oromoo safuu Oromoo siin jedhan beekee. Kana inni akka si jaalladhutti taasisu sitti moo barbaade ani liibii kana irratti si arguun barbaadne maaliif asii uffaatti noo iddoo kanaati sanyii abbaa jifaarii liibii irra ol bu'uun eenyuun taa'ee beeku warra saduu yoo ta'u warra bakka zimmadaniituma intinaan ta'anuuf ta'a malee siin ta'uun jedhe. Si galatoomi. Dhugaa rabbi si jaalladhu sitti yeroo hundatti nukkoo kasatti hin deemin irratti ishee. Wallahi silkiin kaasuun dalagarran oola sana booda immoo deebisuudhaaf mijaa'u baay'ee bilbila eenyu deebisee eenyu kan isa sagalee naa qabaa sagalee isin deebisan haalee kan jechuudha. Maaliif immoo baay'ee jedhee argaa jirtu uummata liibii irratti ol ba'ee jechuudha maqaa waliitiin taphatee maqaa Oromommaatiin wal rabsee sasuun Oromoo badee sagalee maal jette? Maal jette sagaleen kee nagahamu ture? jechuun wal rabsuun liibii irratti ol ba'anii maaliif barbaachisee siin jechuudha. La'aneeyyuu nan arrabse liibira ba'e ansa maqaa Oromootiin taphachuun barbaadu warroota illee maqaa Oromootiin ta'anii kana sana jedhan kalasaan waa'ee badhaadhina keessas waa'ee antini kana keessas galuun barbaadu jechuudha. Waa'ee kana dubbachuun barbaadu. Liibii ati waraabdu yeroo hunda nan taphattalaadha garuu yaadni kan kee gaariidha ta'e taate gara kana sin jirtu gara sana sin jirtu giddu galeessa kan garuu kana irratti immoo uummanni afaan jedhan waa'ee maqaa jimmaatiin akka jirti agarsiisan immoo komentii kan kee jedhatti argaa jira beektaa. Nama sammuu hin qabne mataan qabanu jarri sanaaf ennaan waan jara wajjin jararraa dhimma hin qabu waan arrabsitee dhiistee afumaaf afaan baddi. Jecha akka kana komentii jedhamee nama arrafamu immoo baay'ee namatti dhaga'ama beektaa. Namaamitti kaseensa naaf dhalti gati taateetti diqaalaadhaan waan akkasii wajjin dubbachuun barbaadu komentii barbaadde barreessitee naan dhimma koomiti. Maarsitti fakkaate laammee sitanii waa tokko namni tokko jechaadha yoo kophaa akkasitti bakka kalaas dhiisii jechuudha namni tokko bakka dhiphaa taanaan mataan isaa dhiphaadha yoo bal'isee yaademu yoo bakka bal'aa guddattee mataan kee bal'isee yaada siin jechuun barbaada sanaaf naanu waan kana miti wanta godhe hin jiru jechaadha kan wanti na arrabsan biyya namaa irratti yoo laaltee amma finfinnee irratti namni tokko qullaa isaa deemeenna namni sitti kolfu hin jiru namni si ilaalu hin jiru garuu immoo deemi iddoo baadiyyaa keessa mee deemi namni tokko yoo reefillee waan ta'e goote ilaa jedhanii duukaa maraatu miti akkuma sanatti yaaduu qabda beektaa akkuma antaniitti addi namaa yaadni namaaf gargar ba'a jechuudha jarri tokko akkuma sammuu isaaniis dhiphisanii kan yaadan jiran sanaaf ennaa warra kanaatiif iddoon kennu jechaadha. Garuu yeroo hunda liibii kan kennaadha siin geeffadhe kan keessatti ati gara badhaadhinaa siin jirtu gara kaafaa hojii akka siin jirre nan beeka garuu waleessa kanatti immoo jechuun maqaa ijoollee foozii jimmaa jedhamu maqaan kan keessatti gara sana garuu koomentii irratti immoo jechi jedhanii arrabsanu sana gizeen yookaan immoo laalee maal jedhu natti dhaga'ame baay'ee. Ayyee ammataan koo akka jaraan yaadu beektaa sanaaf naanu anatti oomaanatti hin fakkaatu sirriidha komentii baay'ee barreessan garuu an sammuun koo akka jaraatti yaadu jechaadha. Kanaan adeemsichuun ittiin barbaachisu jechuun amma beektaa warri liibii irratti wal ba'anii binaa taa'eedhaan kun baay'ee abaaramaa jiru beektaa. Warri liibii laammee warri sun maal sitti fakkaate warri badhaadhina jedhanii warri bilisummaa waa baay'ee jira bichaa wanti hundumtuu
jarri sun jechaadha kan koo caalaatu wal nyaataa jirtu siluma oromoon kan namaa fi miti ofiifuu yaaduu haqqee haasa'uudha jechuudha ofiin beektu teessee of nyaachisaa jirti teessee of ajjeesisaa jirti amma bilisummaa kan jedhamu tokkummaa kan jedhamu garbummaa keessaa baana yoomuun baanu taa'in alaali kootee ammaallaan jetteedhi wallaahi taa'in alaali oromoon wal nyaachaa jirti. inni kun imman jiru inni kun maa waggaa dhibbaa shantama jechuudha kan nuti gabrummaa jala bulle beekaa maaliif sababni isaa sababa walitti deebinee wal nyaanna waan ta'eef ormi taa'ee silaa foon keenya qalachuu barbaadaa yeroo jechuudha kan wal nyaannu kan arganiiti beekaa. Maaligaa kanaaf sana siin jechuun barbaadaan dhimma isaanii qabu waan barbaade na arrabsinaan jarri ofiifuun taatu na arrabsitee na dhiistee dhimma siidhasee mataan bal'isee hin jaanneetu nama arrabsitii kan isinii keessaa baate. Akkasittan yaada siin jechuun barbaadaan malee laa yoon ammaa asirratti baheetanii laan akka isaanii yaada taana ijoollee jimmaa akkana jedhanii arrabsan miti ani immoo yoon asirra ka'ee bahee jimmaan akkasii akkis jedhe yoon ka'ee asirra bahee dubbadhe immoo jedhanii immoo warri kaan immoo beekaa bicha yaanni nama adda adda ani immoo ganda namaas qooduun barbaadu ganda koos ol qabee kan nama gadi qabuun barbaadu jarri sammuun isaanii dhiphaa gatii ta'eef akkasumatti yaadeetanii waqqa. Ayyee sagaleen citeera jechuudha. Maal sinti fakkaate haqqi rabbii isinitti dubbadamiti warroonni waan akkanaa dubbattan wallaahi beekaa garuu utuu sammuun keessan yaade utuu sammuun keessan bal'atee jira miti akka nama barateetti utuu yaade an nama arrabsamu miti an nama sinna arrabstanu miti sammuun keessan garuu hin jiru bal'iseen yaadu kun hamma kana la sammuun keessan hammattii kana la sammuun keessan jechaadha kan na arrabstan isuma dhugaa sitti maatiin jira sirriitti na dhaggeeffadha sammuun keessan hammattii kana bal'atee yaaduu hin danda'u asii achi fagaatee innaan waan beeku sammuun keessan nama arsiniin jechuu barbaadeetanii ijoollee jimmaa jettanii nama narrabsina jiranii ijoollee jimmaadha jedhanii kan maqaa jimmaatiinis gadheen jirti jimmaan ol qabee keessan gadi qabuuf miti an akka keessanitti yaadu sammuun koo akka keessanitti yaadu sammuun koo waattaqaalee isiniin jechuun barbaada anna hordoftanii na dhiistanii mataadhaan gad akkas jedhaatii dhaabadhaan dhimma koo miti dhimma keessan isinirraan barbaadu maataadha keenya jala teessa hin baatu kan komentii barreessitu dhaltii haadha raa'u an afaan koos balleessuun barbaadu maal sitti fakkaate an addatti amma qeensa koo keessa qoshaashaan jirtu kan argita miti amma sanatti isin yaadachaadha warroota komentiin taane naa barreessitan jechaadha barreessa keessanis ilaalu kanattis isin hin lakkaa'u naaf isin sammuu qabdanu kan namni sammuu qabu waan nama arrabsu beekakko namni sammuu qabu nama arrabsu beektaa namni sammuu qabne immoo eenyuun arrabsa laatas hin beeku nama arrabsus hin beeku sanaaf innaan nama akkana maal goota tuffatteetuma bira darbita jechuudha ayyee namoota baay'ee isiniin tuffadha garuu isin hin beektan nama isin tuffatu hin beektan nama arrabsu maalidha isin fakkaate tuffatamtee isiniif hin beekamu jechaadha nama arrafamuu qabu nama akkamiitu arrafama nama maaliitu arrafama baruu qabdan tasa lafaa kaatanii asirra komentii barreessite dhiistaanaa dhimma komentii keerra garuu sammuu keessa bal'isii yaadi eenyuyyuu taanaan jechaadha dhiiras taate shamarraas taate akka sammuu kee hamma kana gootanii yaadin hammattii kana godhina bal'isaatii yaaduu qabdan barumsas niif haa ta'u anaa umaa rakkoon qaban komentii keessan dhiisaatii waan barbaadan asirratti gadhiisaa anaaf dhimma komiti garuu bal'isaa yaadaa akkas gootanii yaadinaa sammuu keessan jechuudha gadi keddaamii hafa sammuu keessan nama barate qofaa miti kan barates akka barate akka wallaalamoo kan ta'u jira asirra baatanii mana madaamii galtee feesbuukii banattee sila feesbuukii keessatti qabattee beektaa gaafa asirratti baatu beekumsa siif fakkaachuu danda'a komentii jibbisiisaa jalatti barreessuun
beekumsa sii ta'uu danda'a kan asirratti baatee barreessitu jechaadha garuu beekumsa miti nama sammuu hin qabnedha akkuma sumatti kolfama malee anatti miti ana dhimma koo miti kan natti kolfamu maal sitti fakkaate kan na arrabsitanis maal jettanis dhiistanis jechuudha na ol kaastanii gadi buustanii jechaadha kan natti kolfamu yoo ani waan hin taane ta'ee waan yaani jira miti waan jibbisiisaa wayii ta'e yaani jibbisiisaa jechuun bareedinaaf waan biraa isinitti akka hin fakkaanne bareedina akka isinitti hin fakkaanne uffannaa koo yoon waan hin jira uffadhe yoon akkuma jira miti shoortii asirratti bahee gabaabduu wayii uffadhee maal jedhee utuun asirratti bahee maraadhe okay arrabsaa rakkoo hin qabu yoon waan hin taane waan baalagee waan arge asirratti bahee dubbadhe arrabsaa rakkoo hin qabu sanaaf arrabfamte jedhama garuu an wanta asirratti isiniin jechaa hin jiru waan tokko hin jiru jechaadha garuu isin sammuu keessan hin jiru hin yaadu waan beeku natti hin bilbilin namni tokko isinitti meet hin jira namni hin taane akkanatti hin bilbille namni hin taane isinitti meeraan waan isiniin jedhu ana beeku kanaan booda jechuudha isin kabajan jaallattan nama isin kabajun jaallattan nama isin akka saree namni isin arrabsee akkas isiniin akka jedhu barbaadan garuu ani isin arrabsuun barbaadu maaf an akka keessanitti yaadu jechaadha an sammuu qabu nama yaaduu danda'udha bal'iseen yaada malee dhiphiseen yaadu isin dhiphistanii yaadan hangatti kana laa hangattiin kun immoo isin gobbisti malee isin waliin kaastu sanaaf kan isin wal nyaattanila sanaaf kan isin wal ajjeestan bal'isaa yaadaa hin dhiphisinaa akka kanatti yaadinaa akkuma kanatti gadattanii haftanii bal'isee yoo yaadde eessaayyuu gahuu dandeessi garuu hammattii kana yaadataana isii dhumtu gadi sirraa kedda'amaa deemti wallaalaa jedhamta jechuudha haaluu ayyee maal isinin jechuu barbaadetan haalu habeet jirra jiraan banne okay liibirran jira akkuwan amma liibirran jira dhugaa okay laali liibirran jira amma galatoome maal isinin jechuu barbaadetanii warra namoonni kana keessa jechuudha nama baay'ee jirtu ijoolleen jimmaa adda adda nama baay'eedha garuu akkasiin nama adda baastan akkasiin nama gargar baastan ani immoo isin gargar hin baasu adda isiniin hin baasu maafennaan isin ijoollee asii ta'e adda isin hin baasu hunduma keessanuu nama akkuma tokkotti hin laala maafennaan maqaa oromootiin hin yaada egaa amma namni keessan jiru sheerii walii godhaa haa galu namni hunduma keessan waan isin dhagahu waan isin barachuu qabdan isinittiin himaa jechuudha sammuu dhiphistanii yaadinaa sammuu keessan hin dhiphisinaa yoomiyyuu taanaan gaafa dhiphistan siluma namaa gadi taatan isin jechuudha namatti naaftanii nama arrabsitanii nama akkanaati immoo yoomiyyuu hin darbu jechaadha yoomiyyuu taanaan isinii darbuu hin danda'u yoomiyyuu taanaan bakka yaadan hin qaqqabdan yoomiyyuu taanaan bakka yaadan hin qaqqabdan amma sabskraayibii yuutuubii koo namni tokko namni lama jirtu yuutuubii koo sabskraayibii gootanii kaatanii gaafan bilbila kaasuu dhiisu sabskraayibicha irraa kaastan
nama kolfisiistu baay'ee nama gaddisiistu jechuun kun maaloodha yaada keessanii mataan hin jiru gaa hin yaadu sanaaf ol nyaattu sanaaf ol ajjeestu sanaaf ol nyaattu sanaaf ol ajjeestu yoomuu taanaan isin silumaafu dhugaan sinti mamiti wallaahi haqqi callumedhaan dhaggeeffadha isin jechuun ofiifuun taatanuu namaafuun taatanuu sinti nama hunduma keessanuu jechaadha ofiifuun taatanuu namaafuun taatanuu isin jechuudha eenyuufuun taatan faayidaa dhabaadha isin jechuun nama yaaduun dadhabe nama yaaduu dadhabe nama sammuu hin qabne irraa sila maaltu eegamu homaayyuu wanti eegamu jiru hin qabdanu ka sammuu yaaduu hin dandeessan nama yaaduu beeku tokko waa baay'ee gochuu danda'a namni yaaduu hin dandeenye immoo maal yaada ka'ee wal rukutuu ka'ee wal arrabsuu ka'ee wal tumuu sanarraan wanti jijjiiramni argamu isinitti fakkaata garuu hin jiru hinduu ta'a yoo duute yoo cabde teessa malee wal ajjeesuurraa wal tumuurraa wal rukutuurraa homaa tokko kana kan yaadu nama sammuu hin qabnedha kana barilaa nama sammuu hin qabne yoo anaa fettan akkasuma taadhaan gadi jedhaati dhaabbadha yoo anaa jettan kanatti isin hin lakkaa'udha bahana jalaa namni tokko nan laalina sheerii walii godhaa akka namni tokko nan laalin baay'ina jalaa isin hin barbaadu jechaadha anna laaltanii na dhiistanii kanarra dhaabbadhaa isin hin arrabsa deebi'ee jechuudha an akka isinii sammuun koo amma kanan geessu sammuun koo an bal'isee yaadaan ijoollee intanii miti ayyee ani ijoollee bakka tokko guddadhee miti nama bakka tokko guddadhee mana tokko keessaa bahee nama tokko wajjin jiraadhee sammuun koo akka kanatti yaadu sammuun koo bal'isaa yaadaa biceessitanii yaadinaa mataa keessan yeroo hunduma jechaadha yoomiyyuu taanaan mee wal jaalladhaa wal jaallachuurra wanti faayidaa wal jaalladhaa wanti hundumtuu jira wal jibbi garuu seexana yedduu keessan gala yeroo hunda seexanaa wajjin wal nyaachaatuma jiraatta jechuudha nama wajjin hin jiraatu anta akka takkitti of accanaannaquun barbaadu kana sana jedhe yaaduun barbaadu bakka kalasfataa jedheen jiraadha amma duutti maal haadha sii cinqiin kan maaliiti cinqiin maal naa godha kan warri isin badhaadhinaa maaliin daggafa maal paartii jettanii immoo wal nyaatan kan nama kana wajjin maalumatu dubbatama silumaayyuu jedhi ta'e badhaadhina ta'e waan barbaadde ta'e ta'uu dandeessa dirqama qabda garuu immoo waliin nyaatiin ansa kamiyyuu keessaa asirratti bahee isiniin dabarsu kan koo caalaa qo'ee isin agarsiisa kan koo caalaa isin sun warri badhaadhinaa qo'ee nagaan qabanii sammuun qabanii akkana jedhanii iseen sun immoo dhufte warra akkana jedhanii akkana kan koo caalaa deemaa nama akkasii jala deemaati nama akkasii arrabsaa maaf tokko isinis jechaadha jaraa wajjin nama xaban beene nama xabachuun beene nama nagaan barbaanne la ilaha illallah rabbi ya rabbi nama kanarra na ya rabbi na jana baasi nama kanarra anila wallahi liibii keessan irra liibii koorra dhimman qabu barbaannaan seena barbaannaan deema allamata liibii rayyuun seenu kanaan booda jechaadha maafenaan waa'ee keessan irraan kan ka'etuun ta'in kana liibiirraan seenne hin barbaadu liibiirra seenuu natti tolaan jiru ilaalaa warroonni saawudii jirtanii kan akkas baallagdan ilaalaa hunduma keessanuu miti jirtu namni gaariis namni badaanis jirtu ilaalaa hojii keessan ilaalaa sagaleen isinirraa barreessa laala hojiin keessan kana la warri saawudii jirtan yaada koo bilbila yedduraan galee ani isinitani mamiti wallahi nama kabajnaan nan kabaja
garuu namni bilookii barbaadan baay'ee jirtan bilookii isin gochaatiin jira jechuudha. Hayyee maal isiniin jechuu barbaadeetan erguma naan liivii kanarra bahee taphni koon harkaa badee isaan kolfullee nan dhiisee kolfa koonarraa fudhattanii isin namaa miti jechuudha. Maqaa rabbichaa deemaa irraan barbaadu waan isin nalaaltanii akkam barbaaden ta'a akkas miila kolfanii isi akkam barbaade namni na gaafatu hin jiru. Kan na gaafatu rabbii koo tokkicha malee isinii miti wanti isin galchu hin jiru. Laaluu barbaadnaan zim jedhina laali yoo laaluun si dabbare deemina irraa jechuudha. Dhimma keen qabu haadha kee arrabsee arraffee labsikaa akkam barbaaden ta'a haadha rabbiin tokkicha malee kan na gaafatu namaa miti ishii kana baruu qabdala. Gatiitti na arrabsiteef miti kanan deebi'u akkam barbaaden uffadha akkam barbaaden ta'a haadhaaf abbaa koo malee rabbi sanarraa ol immoo rabbii malee kan nama galchu hin jiru isiniin jechuun barbaada ishii an waan barbaaden naan jedha. Kanaan booda iddoo akkam barbaadeeffadhe akkam barbaade ta'ee kana asirra dhufa jechuudha. Wanti isin galchu hin jiru. Ishee wanti isin galchu hin jiru. Afaan keessanii badinaa tasuma lafa kaatanii sadhoqqee keessan afaan sammuu keessan yaaduu dadhabe. Afumatti kolfaa annomaa tokko isin lakkaa'umaa fi nama dhiphaa keessa mana dhiphaa keessa taa'ee guddatetu sammuu akka kanatti yaadala akka kan gadi qabee bal'isaa yaadaa namaan wal makadhaa. Namni wal makachuu baadhaan akkuma kana kan barre kasii waa'ee nama laaltanii beektanu sanaaf ennaan yaaduun beektan. Ilaalaa ijoollee Saawudii. Yaa Rabbi bilbila biraa akkamti maanni namni bilbiluu bee nama sirriitti dubbachuu barbaadu miti bilbiltan hin cuftanii ansa kan bilookii godhe isa kan dhiisa goyaatti kooduu dhaqaarratti dadhabe bilbilicha kanaan booda kaasnaanis faayidaan qabu bilbilichi maaf ennaanu maani Maaleykum assalam. Ilaa an ammayyuu taanaan jechuudha maqaa rabbii bilbila keessanii kaasu maaf ennaanu maannaa gochuu naa bilbiltammee natti maa haqi rabbii isinitti maa warroon tokko jiran kan na gorsuudha bilbilan tokko moo maal jedha maati asirratti maal sammuu dhabuu keessa maal irratti yaada isinitti fakkaate wallahi na dhaga'a maal jedhan ati maal asirra baate waa'ee jaalalaa dubbachaa hin jirtu nama si jaallattu dhabde miti maal rakkoo qabaan siin ta'u namni kan dubbatu hunda dhugaarettanii fudhatinaa namni waan jedhu hunda dhugaarettanii fudhatinaa namni sun sobuu danda'a an waa'ee jaalallee kana san jaree isinitti dubbachuun barbaadu garuu wanta waa'ee jaalalaa dubbadhu sobas ta'uu danda'a dhugaas ta'uu danda'a sanaaf ennaa mucaafiin kun dhuguma waa'ee nama si jaallatu dhabde jettan dhuguma gaafa yaaddannu nama na jaallatu waan hin dhabu isinitti fakkaata namni na jaallatu waan hin dhabu isinitti fakkaata warroon liiviirra seenuu barbaadan liivii jalaatti intanii mallattoon wayii jira sana bu'aatii natti bilbiluu dandeessan jechuudha isinin agarsiisa qoya amma yoo na arrabsuu barbaadanis kottaa rakkoo hin qabu liivii jaraan bilbiluu dandeessan isinittiin agarsiisa qoya amma feesbuukii keessa galee akkasinatti bilbiluu dandeessan jechaadha la 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 la
akka sinatti bilbiluu dandeessan isinitti agarsiisa ishee. La kana jalatti bakka sini kana jalatti la bakka kana jalatti wanti as intini wayin jira wanti sin bilbiluu dandeessan jechuudha. Kana jalatti jira bilbila kana jala ashangulliiti biraan jira jechuudha. Kana irratti naaf hin baane ashangulliiti jalaan jira. Kanatti buutanii natti bilbiluu dandeessan asirraa miseensara gatii hin bananneef bilbiluu dandeessan jechuudha. Bilbilama akkatti bilbilaam isinitti meera bilbilaa daddafa yookaan immoo liibii nama biraarra seenee meestii namni liibiirra yoo jiraateef nan laala jechuudha. Messengerin jiru messengeridhaan erganatti argitan laalaatiin jira messengerin bananii jalaan jira kan bilbiluu dandeessan akkatti isin bilbiltan isiniif himaatiin jira ashangu jalatti bakki isin naa bilbiluu dandeessan jira isin jechuun barbaadamaatiin jira. Ijoollee akka kamiin isinitti agarsiisu immoo bilbiltanii immoo gara kamiin isinitti agarsiisu ishee akka isinatti bilbiltan kana jalaan bilbiluu dandeessan isiniin jechaatiin jira. Yaa'ee ila jalaan jira la akka kana bilbila akka kana dubbanna. Bilbila jalaanatti bilbila keessan jalarratti intanii jira akkasinitti bilbiltaan jira. Sharii walii godhaa dabarsaa yaada ani isinii hime wallaahi ganaa arraba dhudhu isinitti miraan ganaa arraba dhudhu jira arrabni. Alo. Maalaikum assalam. Kaasa sirrii naasoftanii bilbiltanii karaarra naquttanii garuu haasa sirrii namni haasa'u jiru. አንድ ነገር ንገርሽ ያለ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ባዶ ናት። አንድ ነገር ንገርሽ ወደድሽም ጠላሽም ኦሮሞ ስለኖር ነው ኢትዮጵያ የምትባለው አንድ ላይ። ሁለተኛ እኛ ዘረኛ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያን ጠልተናት ወይ ደግሞ አንቋሽናት አይደለም። የምታንቋሽሿት እናንተ Ila se kana lala passporti kutateeti lammata biyyatti hin galu jette. Maali ijoollee maani jara abbona gambula baay'ee na aarsaa jirtan warroota naa bilbilaa jiran asirraa ba'een argadhaan.